seexasa itti fufsiisuuf kan kaayyatee ba'e faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa waggaan maqaa goota keenyaa yaadachaa akka jiraannuuf taatee guddaa kana barabaraan akka itti fufu wixinsee jira. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa inni jalqabaa kun kaayyoosaa guddina industirii muuziqaa Oromoo deemuuf qophaa'ee ረጅም ዕድሜ የሚለው ግን አይገልጸውም። ምክንያቱም ጀግና ሕያው ታሪክ ሰርቶ ነው የሚያልፈው። በሰራው ጀግንነት በማንነቱ የእያንዳንዱ ኦሮሞ ልብ ውስጥ ተቀርቅሮ ያለው ለብዙ ቋንቋውን እንኳን ለማይችሉ የሚለውን እንኳን ባይገባቸው እንዲወዱት ኢትዮጵያውያን የውጭ አገር ዜጎችን ማድረግ የቻለው ታላቁ አርቲስታችን ሀጫሉ ሁንዴሳ ከሁለት ዓመት በፊት ዛሬ ነበር ያጣነው። ነገር ግን ጀግናን በሞቱ ብቻ አያስቡትም በጀግንነቱ እንጂ። የሀጫሉ ሁንዴሳ ፋውንዴሽን የሱን ግብ የሱን ዓላማ እውን ለማድረግ ወጥኖ አቅዶ የተንቀሳቀሰ ነው። ይሄ የመጀመሪያው የሀጫሉ ሁንዴሳ ሽልማት ስነ ስርዓት ከዓመት በፊት ፋውንዴሽኑ ሲጀመር አውርተናችሁ ነበር። ይሄው ፋውንዴሽኑ ሀ ብሎ ዛሬ ጀምሯል። እዚህ ዝግጅት ላይ ለተገኛችሁ ሁሉ ሀጫሉን አክብራችሁ ወዳችሁ ማንነታችሁ በሱ ተቀይሮ ተለውጦ እዚህ ላላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። Oromon is says a hero has a long Ayeno of culture nebifna of culture tula masin tula masaki tole no of culture ega ebbi akka kana kuni angafa gaddaa yaadannoo kuni akka sila isa qofa ebbifnu ta'uu waan hin qabneef kan amma jennu waaqa kadhanna akkitti waaqa kadhannu na jalaa qabdanii yaa waaqayyo goota keenya isa nu biraa sokke ati lubbuusaa jannataan ga'i yaa waaqayyo jannataan ga'i namni kuni nama goota guddaadha nama baay'ee dhalchee deeme ofiifis ilma abbaa caalu ilmaan isa caalu immoo ilmaan baay'ee dhalchee deeme ilmaan isaa kana nuu guddisi warra kaayyoo isaa bakkaan ga'u nuu guddisi yaa waaqayyo wajjiniin ta'u barbaran isa yaadadhu dhaabbanni adda addaa kan dhaabbate kunillee ilmaan haa caaluti wanti dhaabbachaa jiru hundi maqaan yuuniversiitoota maqaa isaatiin mogga'ee hundumtuu yuuniversiitiin sunillee ilmaan haa caaluti yuuniversiitoota lama nan beeka tokko kaleessa duraan dursee raawwatee Ambotti kan dura godhe kun ilmaan haa caaluti bara baraan jiraatu yaa waaqayyo namni achi keessatti baratee ba'ellee nama kaayyoo haa caaluu bakkaan ga'u nuu godhi nama kaayyoo haa caaluu bakkaan ga'u nuu godhi haa caaluu obbo Hundeensaffaa dhalan malee haa caaluun ilma Oromooti haa caaluun ilma abbaa caalu ilmi inni dhalchummoo lammii kana keessatti baay'een isaanii ilmi abbaa caaluu qaba waan ta'eef wanni inni dhalchu duucha nuu dachee kana keessa jiru ilma haa caaluu nuuf haa ta'u ilma haa caaluu nuuf haa ta'u kaayyoo haa caaluu fuudhanii fuulduratti hin deemanii raawwatanii bakkaan akka
rabbi nuuf haa godhu. Bara baraan akka isa yaadannu rabbi haa godhu. Laphee keenyatti yeroo hunda akka isa yaadannu rabbi nuuf haa godhu. Goota isa caalu rabbi nuuf haa kennu. Hamtuu akkanaa tana nurraa kitu. Ani kanuman jedha waaqni immoo kan caalu hin beeka inni kan caalu haa godhu. Kan du'e waaqni nabsii nuu yaa maaru waaqni immoo kan kana hundumaa qindeessee jedhe waaqni isaafis nagaa haa kennu hiriyoota isaatii nagaa haa kennu waaqni nagaa haa kennu waaqni immoo lachittuu gumaa kana godhe waaqni nuu yaa barbaadu harka kana godhe waaqni haa barbaadu dhalateera hundumtuu dhalateera waganni hin jira hundumtuu wagana isaatii ilmaan isaatii kan inni tamarsu hundumtuu waaqni kan gumaa isaa baasu haa taasisu waaqni immoo hiriyaa isaa akkanatti hundumaa jedhee aristoonni hiriyoonni isaa akkasumatti dabaree isaanii waaqni nagaadhaan kanaanii miti nagaadhaan waaqni biddira isaanii haa baasu waaqni nagaa isaanii haa kennu kan dhalate immoo ijoolleen jirti dhalcheera hin qaba waaqni haa guddisu rabbi haa guddisu isin hundumtuu waaqni nagaa isinii haa kennu kan dhuftanii dhaabattanii amma kun hundumtuu sagantaa isaarratti dhiyaatta waaqni mana nagaatti isinii haa galchu waaqni isinii haa kennu waaqni gumaa isaan gatii naanuu jedha. Ayyee nan eebbisaa eebba koo dura torban dilbata dheengaddaallee barroo dabaree dhalootaa jedhu kan barreeffame eebbisuu giddugala aadaa dhaqeen ture Haacaaluu nama sadiitu badhaasa walii kennuuf jarri waliin beekani manuma manaa dhufani nama sadiitu suuraa Haacaaluu fidee gaafa sana namicha barreeffama barreesse sanaa kennaa isa kennaa turree waan dhaloonni kun eenyummaa isaa akka bare mirga isaa akka bare oromummaa isaatti akka boonu ergaa Haacaaluun dabarsaa ture. Walaloo dhiyaaturraa sirba dhiyaaturraa baacoo dhiyaaturraa yeroo arginu hin jirra warri darban Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Baaroo Tumsaa fa'aa Elemoo Qilxuu jiru bakka jedhutti nageesse. Kanaaf ammallee dhaloonni kun akkasuma gamtaa kanniisaatii wal ijaaraa Waaqayyo nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu irraa goran nu haa oolchu waliigaltee nuuf haa kennu wal bira nu haa jiraachisu. Waliigalee nutti haa araaramu waan qooba haa kennu malkaan bishaan haa kennu saani dheegee dhugee aannan haa kennu dubara qaroome nuuf haa kennu ani kanuman beekaa kan hafe waaqa beekaa galatooma. Dhiifama harki eebbaa irrukutamuu dhungatanii giraawundi godhu natti qabadhu jedhu irrumaa jala baraataa deemna. Jaarsolii keenya garuu nu galateeffadhaa kabajaan gara teessoo isaanii harka rukuttanii nu galateeffadhaa. Anoo humna hin qabu waa tokko siin godhu du'ee badus illee an sin irraanfadhu. Nuun jette nutis akkumati jette sin irraanfannu haa jee silaa seenaan akkamitti irraanfatamuu danda'a seenaa rirmiin nyaattu jette immoo seenaan baraa baraan jiraachuu humna qabaachuu isaa nu barsiisuuf ture ati fakkeenya dhalootaati. Dhaloota keenya iccitii dammaqsitu tokkummaa keenya ta'us seexaanu keessa bulchite yoomiyyuu hin ba'u. Kanaaf yeroo hundaa si yaadanna yaa ilmoo obbo Hundeessaa. Barsiisaa gootummaa fi barsiisaa seenaa kan ta'e
artistii keenya jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo sammuu gochuun qaama sagantaa keenyatti darbina. ታሪክ እንዳይረሳ አድርገው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ ሀጬ ነበር። መቼም እንዳይረሳ ብሎ ሳይሆን ለህዝቡ ለማገልገል ፍቅሩን ለመስጠት ብሎ ይሰራው ለመታወስ ብሎ አይደለም። ግን መቼም አይረሳም። ካለንበት ቆመን ይህንን ትልቅ ጀግና ታላቅ ሰው መምህር እናስባለን። በህሊና ጸሎት በዝምታ በእጃችሁ ላይ ያለውን ሻማ እየተቀባበላችሁ ታበሩታላችሁ። ከዛ የጥሞና ጊዜያችንን እናሳልፋለን። ድንጎስን ሀርከጅሩ ወለርካ ቀብሲሳ ሁንዲ ኬኛ በከጅሩት
Ulfaadhaa galatoomaa. Taa'uu dandeessu. Amma dhiifama guddaa wajjiniin dungoo sin harka jiru akka nu dhaamstan sin kadhanna. Prootokoolii hoteelichaatis nagaan akka galle nagaan akka baahuu dandeenyu dungoo sin harka jiru nu dhaamsaa kabajaan. በእጃችሁ ያለውን ሻማ እባካችሁን አጥፉልን። ካጠገባችሁ ያለውንም የበራ ሻማ ካለ እባካችሁን አጥፉልን። የሆቴሉ ፕሮቶኮል ከመሆኑ ውጪ በሰላም እንደገባን በሰላም መውጣት እንድንችል ይሄ ሻማ ሁላችሁም ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ የምትሄዱት ማስታወሻ ስለሆነ ለጊዜው አጥፉት በትህትና እንጠይቃለን። አስተናጋጆች ባካችሁ ቼክ አድርጉልን። ጥሩ መሪ ይባላል። ሌሎች መሪዎችን ያፈራል። ብዙ ሀጬ አፍርቷል። በሱ ምክንያት ብዙዎች ወጥተዋል። እዚህ ተተዋወቋቸዋላችሁ ዛሬ። አንዳንድ ሰዎች የደከመንን ጊዜ የተሰበርንበትን ጊዜ ብቻ ሊያሳዩን ይፈልጋሉ። ብናለቅስም አንዳንዴ ቢያመንም ከጠንካራ ተምረናልና እንጠነክራለን። ያስማማናል። ድንጎን ዱከነ ኬሰት በቄ አከ ኢፈተውት ጎቶን ኬኘስ አከሱማ ኤርጋ ኢፋርግኔቲ ገሩ ኢፈራፈቹ ሂንደንዴኝ ዮምዩ ልቡ ኬኘ ኬሳቲምቦ ከናፌጋ ሀጬን ኬኛ
kan irraanfatamuu hin dandeenye kan irraanfachuu hin dandeenye wareegamaaf du'aan isa dhabnullee isa qofaan garuu isa yaadannu gootaa fi kaayyoo isaatiin wareegamaaf wareegamee kan nutti argisiise kan nu barsiise hedduu qaba. Ofitti isa himannee waadaa ofiif galla. Walii galla. Amma kallattumaan gara sagantaa keenya itti aanutti deemna. Sagantaan keenya itti aanu kabajamtuu fi jaallatamtuu haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa Aadde Faantuu Damissee gara waltajjiitti dhuftee haasaa baga nagaan dhuftanii ergaa gabaabaas nuuf dabarsiti. በመቀጠል ወደሚቀጥለው ዝግጅታችን ስንሄድ የሃጫሉ ታላቁ የምንወደው አርቲስታችን ባለቤት አዴ ፋንቱ ደምሴ ወደ መድረክ መታ የመክፈቻ ንግግር እንኳን ደህና መጣ ገለቶማ ታ ዱራን ዱርሴ akka hunda dandeenyu nu godhee kanasiin nu ga'e waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatuumu. Abbootiin amantaa keessummoonni uummanni biyya keessaa fi biyya alaa hiriyoonni acee biyya keessaa fi biyya alaa qeerroo fi qarreen daa'imman akkasumas dorgomtoonni guyyaa addaa seenaa qabeessaa fi isa jalqabaa badhaasa acee irratti dorgomtan warri tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan guyyaa har'aa akka as geenye akka asitti wal arginu kan bidiruu nuuf ta'e abbaa warraa koo goota jaalalaa amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa dhugaa bakka rafnee nu dammaqsee goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftanii jedha. Acee jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaa nu'i yaa waa irraanfachuu jette. Dhugaadha garaa bal'annaan waa hedduu argina garuu hin irraanfannu. Haa ga'u nagaan koo jaalallee koo ijoollummaa abbaa ijoollee koo amanamaa bara dargaggummaa. Abbaa warraa koo hanga dhumaa guyyaa qaamaan walirraa fagaannee kaasee yaaddoo fi jaalala keen ala nagaa jirra ati akkam nuuf jirta. Acee koo erga qaamaan gargar baanee waggaa 2 guunne. Yoon kana jedhu waan nama taaneef guyyaa lakkaa'uun keenya hin hafu malee anii fi ati yoomuu gargar hin baanu yaadaa fi qalbiin waan hundi keenya wal keessa jira. Acee koo ati yeroo hunda kabaja kooti karaa kooti karaa fi garaatu gargar nama baasa jedhu mitiire anaafis garuu karaanis garaanis namnis gargar nun baasu. Karaan irra deemu mara waliin deemna. Acee koo akkamiin akkan si ibsu hin beeku waanuma nan si ibsuun dhabe ati anaaf nama addaati anatu ragaa siif baha. Warri yartuu gantuu asumee fi as dhiyoo maqaa kee xureessuu yaalan illee hin milkoofneef. Keessa namaa hin beektuu keessa qabatteen namaa qiccii jettee atu. Ati dhaannaa onnee kooti gaafa dhaannaan onnee koo dhaabbate gammachuun koo guddaadha. Maaliif yoo jette biyya qaroo ijaa beekaa ofii dhiiga qulqulluu fi dhugaa namaa xuuxxurraan boqadhee si bira dhufa. Ammasitti imaanaa ati natti dhiistee deemtee galmaan nan gahaa akkuma ati jettee ijoollee kees nan guddisa kuni eeyyama waaqaa fi waadaa kiyya. Acee Acee koo ijoolleen kee guddataniiru
wabuun, milkuun, giiftuun hundi isaanii guddataniiru. Kan si ajaa'ibu suma fakkaatu yeroo namaan olii galan taphni isaanii waan hundumaan sumatti ba'an maalan sitti maatu hin beekta. Keessattuu milkuun suma fakkaatti. Aceekoo fakkii kee jedhuun ilaata lakkin jedhuun isumaati jettee nan waama giiftii jedheen waamaani. Ati dhaannaa onnee kooti. Gaafa dhaannaan onnee koo dhaabbattee gammachuun koo guddaadha. Maaliif yoo jettee biyya qaroo irra sinii deebi'a ammas kana irra sinii deebi'a. Biyya qaroo ijaa beekaa ofii dhiiga qulqulluu fi dhiiga namaa xuxxurraan boqadhee si bira dhufa. Deemsa jilbibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'ee dhaabbadheen deema har'aa situ dhadhaabbatanaaf ta'e teessoo ulfina dhaddacha koo qoluu firaara narraa guca jireenya kootii abbaa dhugaa fi karraa guca jireenya kootiiti ati abbaa dhugaa fi karraa siinnaa sonaa'ee tolee milkiin kan koo situ na badhaasee wabii jireenya koo galatoomi abbaa wabii galatoomi galatoomi abbaa wabii galatoomi. Waaqa harkaa wanti dhumuu hin jiru. Aceekoo ani asuma irratti dhaabeeni gara kee yeroon deebi'u guyyaa tokko waan naan jette yaadatta. Anaan na ajjeesu biyyittiin garuu nagaan argattu jette. Lamaan ishii walirra naqeen du'a malee kophaa koon du'u naan jechaa turte. Isaanuu kana beeku yoon fuuldura kee dhufanii qoricha siif laatanii gootaa fi kutataa akka kee akkamiin dura dhaabbatu uleen sodaattu kudhanii. Kan si ajaa'ibu biyyi nagaa erga dhabdee turteetti. Uummanni ati mararfattuuf akka baalatti harca'aa jira. Hunduu dantaa mataa isaaf malee dantaa uummataa kan qabu hin jiru jettee mitiire. Dhugaa keeti anis siifa mirkaneessa. Silaa dhugaa kee irra ciisanii dhiiga kee dhuganii akkamiin nagaa argatu ree? Jidduutti uummata keetu dararamaa jira. Mee Aceekoo maal jettaan isaaniin? Waa'ee keenya yoo itti dhiisnee silaa naman dhiisu dubbii keenyatti akka hin taane otoo jirruu nuti akka hin jirre maal godhu jiruu faana gargar baane itti dhiisnee silaas gadi hin teenye walii gallee yookaan alaan galle mee beekaa moo wallaalaa kam koomannaa nuuf hin galle rakkannee akkam taana wal guduunfuun wal sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate mee yaa rabbi yaa gooftaa koo tokkicha koo mootii hundaa walii galiitii nuuf toli hin dandeessa harkaa qabda jiruu jechuuf jiruu miti nuti akka jirrutti jirra nu gamteetti nu dhaqqabii sitti iyyanna. Egaa uummanni kees waaqatti iyyachaa jira. Aceekoo ati dhugaadha dhugaan garuu fira hin qabdu nuti dachee sobaa fi shiraan xaxamti keessa jirra. Randagamaa moxobii bajjii baqaqsuu kootii shira yartuun dadhabee qe'ee godaaniin kootii shirri yoom dhugaa moote yoo waaroo marte malee yoo xiqqoo turte malee bahee daggalan jira dhugaa barbaachan joora. Jette atu. Aceekoo wareegamuu kee irratti hunduu harka keessaa qaba. Amma dhugaa kee baasanitti eenyumtuu anaaf qulqulluu miti qulqullummaa ofii abbaatu mirkaneeffata. Aceekoo dhugaan kee waaqaa gaditti warreen diraamaa nurratti hojjetan dhugaa kee dhoksan micayyoo si bira turtee fi namoota si ajjeesuuf ajajaman bira jira. Aceekoo yoo naaf eeyyamte gaafii isaan gaafadhu dhiifama guddaa waliin. Lakki kiyyuu dhiisi dhiigni koo inni dhangala'e dhiigni qeerroo fi qarree lola'e imimmaan uummata kootii akkasitti roobe akka summii ta'ee lafeen keenya akka lilmoo ta'ee irriiba isaan dhorkaa jira. Halkan abjuudhaan guyyaa akkuma jirutti boqonnaa isaanan dhorkaa jira. Jiruu seetanii kan isaan jiraatan
maqaan koo yoo ka'u kan biriifatan gaaddidduu isaaniitiin kan rifatan gaaddidduu isaaniitiin kan rifatan onnee isaanii keessaa dhugaan koo kan dhidhiitachaa jirtu hundi isaanii of beeku. Nyaanni ittiin goru dhugaatiinis akkasumatti ayyaanni irraa fagaateera dhugaan kiyya oolee hin buluu ofumaan dubbatu isin callisaa. Yaa ummata koo tokko ta'aa waliin qoqqoodinaa kaayyoo tokko qabaadhaa dhiiga keenyaan dhiiga keessan lafee keenyaan lafee keessan cimsaa kan quba isin qabu malee kan quba isinitti qabu malee kan quba isin qabu hin jiru sin ofumaaf quba wal qabaadhaa amantii qabdanii waaqa kadhadhaa jedhii ummata kootiif ergaanaaf dabarsi kan saanii waaqaaf dhiisi. Tole kaacee koo erga jettee dhiiseera dhugaan kee dhugaadhaa mul'atee ifa jira haqa kee hinaaluu beeka si miidheera si dhabee jiraachuun hedduu namii tullee dhiifama naaf hin godhin an yoomuu siif tolle edaa miidhanii deemurraa miidhamutu caalaa onnee dhugaan miite harka rabbiitu yaala jettee mitiire harki rabbii dhugaa kee nuufaa baasu gumaaf kees nuufaa deebisu dhugaan ilma waaqaati. Acee koo ati anaaf ijoollee sadii ummata keef ijoollee sadii umrii dargaggummaa keetiin nuuf kennitee seenaa bara baraa galmeessitee deemtetta ati goota caalu erga ati deemtee maatii fi ummanni kee cabinni laphee keenya kan itti boqatu kaayyoon kee kan galmaan ittiin geenyu dhaloota dhufuuf kan dabarsinu dhaloonni dhalootaaf dabarsa jennee yaannu waggaa har'aa irratti faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hundeessineerra. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo fi karoora baay'ee qaba. Karoora waggaa tokko keessatti mucaan kee calqabaa dhalateera. Maqaan isaas Badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa jedhama. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa isa calqabaa fi seenaa qabeessa yoo ta'u tokko jedhee kan ati sanyii mootii keessatti tulluu jala malkaa yaatu maaltu booresse taliila kanaa lubbuu akka tasaa baatu qaama biyyee nyaatu maaltu ri'aa fi koodeesaa gana kan jette waa'ee keenya jechuun quuqama ummata keetii kan ibsite galma barkumeetti jirtu ijoollee Booranaa jirtu ijoollee Wallaggaa jirtu jettee biyya hunda waamte alaa eegaa hin abjootiin abjuun taane kaafadhu farda keetiif 4 kiiloof situ aane jettee kan ummata keetti onnee horte adawaa Oromoof kan deebiste daandii dheeraatu na hafee kan fuuldura koo jiru booddeetti garagaree bookee fi tafkiin lakkaa'u lubbuu biliqa baatuuf maafan gola naanna'a saba koof falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a biyya koof falmee du'een Oliiqaa Dingilkoo ta'a jettee gootota hedduu waamtee atis akkuma isaanii nurraa godaante. Sagalee kee kiirrolee ka'umsa godhachuun har'a mucaa kee jalqabaa sirba afaan Oromootiin badhaasa qopheessinee guyyaa har'aa geenyeerra. Guyyaan har'aa guyyaa addaa yoo ta'u dorgomtoonni har'a injifatan imaanaa guddaa Aceen isin irraa qabu yeroo hunda akka yaadattan adaraan isiniin jedha. Kuni ka'umsa keenya jalqabaa mucaa Hacee hangafaa isiniif kennine isin ofii keessaniif akka waadaa galtan abdiin isinirraa qaba. Hundi keenya kaayyoo fi mul'ata Hacee akka galmaan geenyu hanga lubbuun keenya jirtutti dhugaa fi onneedhaan akka hojjennu badhaasa Hacaaluu Hundeessaa gara Afrikaatti akka guddifnuu fi karoorawwan qabnu hundi keenya wal cinaa dhaabbannee kaayyoo Hacee akka galmaan geenyu abdii guddaan isinirraa fi uummata koorraa qaba. Aceen lubbuu fi hojii isaa nu badhaasee darbeera. Nuti immoo kaayyoo isaa galmaan haa geenyu. Warreen Aceedhaaf sirbitan barreessitan waan hundaan hojii adda addaa hojjettan maqaa Aceetiin galatoomaan isiniin jedha. Guyyaa har'aa kanaan kan nu gahee Waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u jechaa dorgomtoonni hundi baga
gammaddan baga nagaan dhuftanii siin jedha warroonni kaayyoon foundationii Hacaaluu Hundeessaa akka galma gahu yaadaan hojiin beekumsaan sponsoraan waan hundaan nu cinaa dhaabbattan hundi keessan maqaa foundationii Hacaaluu Hundeessaatiin galatooma dhugaan acee akka bahu akkuma yeroo mara jedhu amantii qabdaniin waaqa nu kadhaa dhugaan ilma waaqaati galatooma. Mul'ata fagoo yaada guddaa fi galma dheeraa qaba. This award has a great vision, a mission worth following in transforming the Afaan Oromoo music industry. Awardin kun weellistoota haaraa jajjabeessuu, hojiilee isaanii dinqisiifachuuf onnachiisuu isa qofaa miti. Weellistoota deeggarsa barbaadan deeggaruunis kaayyoo isaati. Ashaaraa artist Hacaaluu itti fufsiifnaa. Hojii Oromoo fi Oromiyaa madaalan kan Hacaaluun arguu fi dhaga'uu hawwaa ture. Akkasumas hawwii artist Hacaaluu guddina industrii muuziqaa Oromootiif qabaachaa ture. Dhugaa gochuu irratti hojjechaa jiru. Maal jettuuniin? Awwaardii jalqabaa kanarras walleewwan haaraa wareegamoo artist Hacaaluu Hundeessaa irraa eegaluun hojjetaman jechuunis waxabajjii 29 bara 2020 irraa hanga bitootessa 2022 gidduutti kanneen hojjetaman madaallii ogummaatiin filee badhaasuuf qophaa'eera. Kunis tarkaanfii jalqabaati. Adeemstoonni gurguddaan itti fufu. Badhaasni Hacaaluu gaaddisaa fi galma muuziqeessitoota Afrikaa isa guddaa ta'uu kaayyoo qaba. Ta'us ni danda'a. This award brings out the young, the new, the ones to take the baton of what Hacaaluu and other great musicians have done so far. And this foundation has started its work in supporting those that need support to make their dreams a reality and to lift up a great nation. Milkaa'insa hojii kanaatiif foundationiin Hacaaluu Hundeessaa qindeessuunis fuuldura dhaabbatee hojjechaa jira. Foundationiin Hacaaluu erga hundeeffamee waggaa tokko hojii guguddaa garuu hojjetee argisiisaa jira. Kunoo har'as ilaalaa jira. Badhaasni Hacaaluu Hundeessaa badhaasa onnachiisaa fi humna aartii Oromooti. Dhugaadhaa? Fiigicha ulee walirraa fuudhuu baay'een keessan beektu jedhee na amanaa. Fiigicha akkasii irratti namni ulee jalqaba qabatee fiigee isa fuuldura jirutti hiixatee dabarsa. Innis immoo fuudhee hin fiiga. Akkasitti olii dabarsuudhaan gara moo'utti gara injifachuutti ga'u. የዱላ ቅብብሎሽ ሩጫ አብዛኞቻችን እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ዱላውን ያዘው ሮጦ ለሚቀጥለው ያስተላልፋል።
እሱም ለሚቀጥለው ያስተላልፋል እያለ ነው ማሸነፍ የሚቻለው። ሆጂን አርቲ ኦሮሞስ አኩመ ከነ አሊ ቢራን ፋን ጀልቀበን ዘሪሁን ወዳጆ ሃሎ ዳዌን ፋ ኢብራሂም ፋ ገርጋረኒ ኢትፉፍሲሰን ኤብሳ አዱኛን ኔገሌ ሀጫሉ ሁንዴሳን ኢራፉዴ ኢትፉፍሲሴ ሀረስ አሎታ አስጅሩ ሀርከሳ ኬሰ ጅራ ኡሌን ኩን ገረ ፉልድራatti fuudhanii fiiguudha hojiin keenya. Gootota keenya artistoota angafa kan jennuun qabsoo fi warraaqsa aartii Oromoo ho'aa keessatti ashaaraa ofii isaanii qaban kan lubbuun jiran keessaa namoota muraasaaf kennaa addaa kennuuf qophoofneerra. በዚህ ትልቅ ዝግጅት የኦሮሞን ሙዚቃ እዚህ ያደረሱት እነ አሊ ቢራ፣ እነ ዘሪሁን ወዳጆ፣ እነ ሃሎ ዳዌ፣ እነ ኢብራሂም የተቀባበሉ እነ ኢብሳ አዱኛ ያቀበሉ እነ ሀጫሉ ሁንዴሳ ይዘው ሄደው ለሚቀጥለው ተንጠራርተው እየሰጡ እዚህ ደርሰናል። ነገር ግን ያመጡልንን እዚህ ያደረሱልንን አንረሳ። ይሄ አዋርድ የተለየ ስጦታ ለነዚህ የቀድሞ አንጋፋ አርቲስቶቻችን አዘጋጅቷል። ሙለኝ ኬኛ ፋውንዴሽኒን ሀጫሉ ሰኬሳ ቶኮ ከንተኤ ሙለተ ሳኒ ኬሳ ቶኮ ከንተኤ አርቲስቶታ ሶሬሰ ሴና ታአን ኬና ኢሳኒ መዳሉ ተው ባቱስ ዋኑማ ሀርካ ቀበን ኬኑፊንስ ገልመ ጀቹዳን ገልመ ቶኮ ጀድ ያመኑናደን wanta qopheessine qabna. Sagantaan keenya inni ta'anus sagantaa kennaati. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa bakka bu'uudhaan kennaa kana kan nuuf laatan harmee Hacaaluu Hundeessaa addee guddattuu horaa gara waltajjiitti afeeraa kabajaan naa gaggeessaa. To give the award representing the foundation is his mother, Adde Guddattu Hora, who is here with us. Kenna adda kan jalqaba eenyutu fudhata? Meetaa ati walumaan agarra. Iddoo saalaallee deebina. Ayyaanni aartii fi simboo weellisummaa umurii ishee 13tti ishee injifatan shamarreen qaxalee fi gootni kunis kennaa ishee erga adda baafattee booda hawwisoo biiftuu biyya keenyaa jedhamutti makamte. Bakka dhaloota ishee Oromiyaa bahaa dirree dhaawwaatti dhiyoo kan taate ganda awwaallee jedhamurraa kaatee Oromiyaa hunda waliin ga'uun aadaa Oromoo addunyaatti mul'isteetti. Weelluuwwan qeenxee 200 ol ta'an hojjetteetti. Kaasetta 26 maxxansiteetti. Weelluu jaalalaa, aadaa, siyaasaa fi hawaasummaatiinis hangafoota keessaa tokko ta'uun haadha weellistoota shamarranii bara kanaa taatee jirti. Simboo muuziqaa Oromoo fi barsiiftuu yeedaloo miidhagaa weellistuu Haloo Daawwee kabaja olanaatiin gara waltajjiitti nuuf afeera. Weellistuu
Halo Dawe. Weellistuu Halo Dawe. Kabajaa fi ulfina guddaadhaan gara waltajjiitti nu gaggeessa. Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa badhaasa maallaqaa 150 kabaja isaaniif ulfaadhaa galatoomaa. Nu galateeffadhaa. Aadde guddattuu horaa haadha Hacaaluu Hundeessaas kabajaan nu galateeffadhaa. Taa'uu dandeessu. Egaa nama tokko qofaa miti. Nama biraas seenaa sakkanatti himnu kan isinitti himnu qabna. Lammaffaa irratti eenyu akka ta'e seenaa dhageenyee nama nuu badhaasu immoo gara waltajjiitti finnaa jechuudha. Dhaabuun sirrii hin ta'u mini isaaniinis dhiifama gaafanna. Seenaa nama lammaffaa dhaggeeffannee deemna. Madda artistoota jajjaboo kan taate baha Oromiyaatti dhalate bara 1977tti albeema isaa jalqabaa maxxansiise. Gootni kun albeema muuziqaa afaan Oromoo 4 kan hojjete yoo ta'u sirboota ammayyaa fi aadaa sirbuun beekama. Addattuu ammoo Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhabaaf gargar baanee bilisummaa dhabaaf biyyaa baanee faffacaanee maal wayyaa jechuun kan inni weellise beekamtiif jaalala guddaa uummata Oromoo bal'aa biraa argateera. Artistiin guddaa kun qabsoo gama muuziqaa Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu sababa sagalee isaa kiilolee sanaan uummata isaaf sagalee ta'e qofaaf darara hedduuf saaxilameera. Artistiin gootnii fi qabsaan kun rakkoo fi garbummaa footoo harka hin kennin bu'aa ba'ii jireenyaa hedduu injifatee lubbuun har'a ga'eera. Artistiin jabaa kun yeroo ammaa kanatti dhukkubsachuun siree fira taasifatee jira. Artistii kabajamaaf jaallatamaa Ibraahim Adam kabaja olaanaatiin gara waltajjiitti hafeera. Artist Ibraahim Adam faffacaaneetti beekamaa dhukkubsatanii hospitaala jiru. Isaa fi as nu gidduu hin jiranii garuu bakkuma jiranitti taa'uu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa. Bakkuma jiranitti garuu badhaasichi isaaniin hin ga'a. Badhaasichi isaaniifis faawundeeshiniin Hacaaluu birrii 150 badhaaseera. Bakka jiranitti Waaqa isaan wajjin haa ta'u, isaan haa fayyisu jenna. Sadaffaas qabna nama laachuu fi barbaannu. Isa seenaa dhaggeeffannee yommuu finnu badhaasa kana akka nuu laatan abbaa artist Hacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa gara waltajjiitti dhufu erga dubbifnee finneeti jechuudha. Isaaf seenaa dhaggeeffannee deebina. Godina Wallagga Bahaa Naqamteetti dhalatee guddate. Ijoollummaa isaarraa eegaleeti maatii isaa keessatti waan sirrii hin taane mormuu kan jalqabe. Yeroo sanatti akkoon isaa warra abbaa lafaa waan ta'aniif qonnaan bultoonni yeroo qotanii isheef galchan argaa guddate. Argees immoo hin callifne qonnaan bultoonni naannoo
dirqiidhaan oomishatti dadhaban isheef kennan ofii isaanii beela'aa jiraachuu hubate yoo isaan balbalaan galchaniif inni immoo karaa boroon baasuun midhaan isaaniif deebisee kennaa ture. Kun immoo walqixxummaa ilma namaatti amanuusaa kan agarsiisu yoo ta'u hacuuccaa hawaasa isaarraa bakka kanatti mormuusaa eegaluu agarsiisa. Sababa kanaafis maatiin gara magaalaa Mandiitti erguun akka inni wasiila isaa bira taa'ee baratu godhan. Achittis garuu callisuu hin dandeenye. Yeroo sanatti wasiilli isaa bulchaa Mandii waan turaniif akka inni hawaasa gidirsaa jiruu fi matta'aa fudhatu arguun barattoota gurmeessee dhaadannoo yegubboo caaxaa kamandii yuuxaa jedhuun mormii irratti baase. Wasiilli isaas itti aaruudhaan gara Naqamteetti isa deebise. Innis isa deebi'een teenye Waaqni sagalee bareedaa ittiin roorroo saba isaarra jiru ibsatu akka kenneef hubate walaloo barreessee yeedaloos qindeessee sirbuu eegale. Umurii isaa waggaa 12ttis baandii yeroo sana turetti makamuun sirba kottaa aramaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufoo bubuqqisnaa coba isaatu balleessaa akkasumas injiree mataa koo maalumaaf na nyaattaa jedhu qopheessuun uummata isaaf dhiyeesse. Bulchaan Awuraajjaa Wallaggaa yeroo sana sirbanni sirbe soorkoo jabaadhaan dhaamsa uummata kakaasu akka of keessaa qabu hubachuun ji'a 8 isa hidhe. Umurii daa'imummaa isaatiin qabsaa'u kan jalqabe namni kun hidhaan illee ganameeffatee isa jalqabe. Namni kun qabsaaf weellisaa hangafaa tasa roorroof jilbeenfatee hin beekne weellisaa Zarihuun Wadaajooti. Zarihuun hidhamee jedhee weellisuun dhaabne gargaarsa obbo Tasammaa Nagariitiin gara Finfinnee dhufuun namoota 300 ol faana dorgomee tokkoffaa ba'ee Raas Tiyaatiritti qaxarame. Wallaansoo hedduu fi bara qabsoo hedduu kan dabarse aartiist Zarihuun Wadaajoo sagalee isaa kiilolee sanaanis sagalee uummata isaa ta'uu ittuma fufe. Abbaa albeemota hedduu, abbaa walaloo fi yeedaloo akkasumas abbaa weellistoota hundaati. Qabsaa'aa aartistii fi falmaa mirga namoomaa hangafa keenya Zarihuun Wadaajootiif galatatu mala gara waltajjiitti kabajaan nuuf simadha. Egaa badhaasa kana akka nuu laatan abbaa Hacaaluu obbo Zarihuun bakkuma jiranitti badhaasicha isaaniif finna. Obbo Hundeessaa Boonsaan